Koottaa kaardha gudii kootiin isinitti himaa jechuudha. Gudii waan arafoonni nagooti isinitti himaadha koottaa kaa. Kun akkanatti uffata kana hunda isaa miiccinaan jedhanii siqaayina gochaa jirani adaraa keessa hundi keessanuu sagalee naa ta'a adaraa. Adaraa kun uffata kana madadee akkuma jiruunuu jechuudha akkuma jiruun miiccinaan jedhanii sun uffata qorraati. Kunillee moosha soophii fi shamaaqidha akkasitti miiccinaan jedhan adaraa uummata koo sagalee naa ta'a kaa Oromoo koo sagalee naa ta'a adaraa. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenya waaqayyoon haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadhaa. Ani nagaa kootii galata waaqayyoo isinillee baga nagaa taatan baga jiraattan isin jecha egaa hordoftoota kiyya warroon chaanaala kiyya faaraa taatan sabskraabii gudduu maamila keenya taa'ee warra ta'aa jirtanis galatoo maal faadhaa isin jedha. Egaa akkuma argaa jirtanii uffanni kun uffata qorraatii fi uffanni immoo soophii fi uffata qorraatii jechuudha. Akkuma argaa jirtanii uffata kana immoo yaa qorra madfaa jira waan ta'eef addaan babaasaa jira. Kun immoo shamaaqii fi soophii adiidha jechuudha. Uffata adii isaanii san jechuudha hin beektanii. Innaa hirrifatinaa miiccinaan jennee sagaleellee naa ta'a isiniin jedhee ture. Innaa dhugaa dubbachuudhaa fi waaqayyoon nama akkanaa isiniif haa kennu. Dhugaa dubbachuu fi uffata kana kanan gadi guure ofii kootii miiccoo osoo hin taane isaantu miiccisiisaa jechuudha. Kanaaf waqtiin isa amma kan qorraa waan ta'eef uffanni qorraa kun amma bahee gadi baamee miiccamee bakka isaatii qorra dhufutti immoo uffatama jechuudha. Maaliif waan waggaa tokko taa'eef uffanni dirqama miiccamuu qabaa miti ture. Dura miiccamee xulkaawwame garuu dirqama ammallee miiccamuu qaba jechuudha. Innaa uffata qorraa akkuma argaa jirtan jaakeettiiwwan waan adda addaati jechuudha. Uffanni kun kan yookiin ofii kiyya miiccuu miti jechuudha. Innaa kun immoo alatti miiccamaa jechuudha lumaa galatti. Innaa kanaaf akkuma argaa jirtan kana kaa'ee uffata kana sabni kun immoo kan qorraatiin illee soophii qorraati. Soophii qorraa immoo hundi isaatu tokkofamee jira. Miiccanii alatti miiccisiisee hunda isaatu tokkosiisee jira tokkicha kana qofa jechuudha kanaaf. Innaa akkasuma shamaaqiiwwan kunis immoo hin jira jechuudha. Innaa tokkofamee taa'amaa jechuudha akka gizee qorri dhufuutti jechuudha. Innaa waaqayyoon maatii akkanaa maatii garramee maatii jaalalaa waaqayyoon isinii haa kennu. Kana jedhee himuu hin danda'u baay'ee nama gaariidha isaanii. Maatiin bira jiru kun baay'ee nama gaariidha waaqayyo sana eebbisu. Isiniin jechuun jaaladha hordoftoota kiyya dhugaa dubbachuudhaa fi ani dhugaa bakka nama akkanaa nagarree nama garramee nama gaarii bakka jechuun bakka waan tokko kana hunda miiccitee hin dandeessu. Nutu miiccaa jedhee namtichi yaa boroo gizee hojii deemu ganama boroo fuudhee deemee gizee immoo hojiidhaa dhufu fidee dhufaa guyyaa asarii jechuudha. Asarii malee hin dhufunne sa'aatii sadiin booda malee hin galu waan ta'eef. Agarsiisa sanitti immoo miiccanii isaan xumuru maashinii baay'eetti miiccu waan ta'eef miiccanii tokko sanii eegu jechuudha. Inni ganamatti kennee bira darba. Innaa yeroo baay'ee waan akkanaa kana hojjetaa namtichi keenya waaqayyo isaa eebbisu baay'ee nama gaariidha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gaariidha jechuudha. Inni yeroo baay'ee yoo uffanni natti kan ba'atu ta'e miiccinii alatti miiccisiisaan lafa godhinaan jedha yeroo baay'ee jechuudha. Bakka kiisiiwwan kannitti adda addatti addaaf foo'etan jira amma adii fi wannooyi akkasitti miiccanii tokko sanii fidu jechuudha. Bakka ati immoo doolaabbuma keessatti fannisuu qofa jechuudha. Innaa dhugaa dubbachuuf maatii akkanaa nagarree maatii garramee yoo amma tokko ta'eetii hin beektanii ishiin qarshii nyaatti ishiin akkas taati siin jedhu beektanii ishiin qarshii nyaatti maalidhaaf haa miiccitu akkas gootuuf siin jechuu danda'u. Garuu kun waan akkasii kana hin qaban. Dhugumatti inaaffaa kana hin qaban. Inaaffaa namni qabu kan hin qaban jechuudha. Namni tokko inaaffaa qaban hin beektanii. Namoota baay'eedha kanan argan fiigiyyaa namoota inaaffaa qaban jechuudha. Sinii galee inaaffaa nama qabu baay'een arge garuu warra kana hin agarre jechuudha. Baay'ee nama gaarii baay'ee nama garramee baqa siif yaadu walumaa galatti nama si yaadu jechuudha. Maaliif akka ati dadhabdu hin barbaadanii jechuudha. Garuu yoo araboonni hundas mootii gaariinis hin jira badaanis hin jira. Badduunis hin jirti. Waan baay'eetu jira kaayaa ilmi namaa hundi tokko miti. Badaa fi gaariitu jira jechuudha. Kanaaf baay'ee nama gaarii isin jechuu barbaadetanii hordoftoota kiyya waaqayyoon nama akkanaa isin haa kennu.
waaqayyo araboota akkanaa bira rabbi isin haa kennu ijoollee teenya keessattuu ijoollee kun mana madaamii keessatti cinqamanii bakka siqaayii baay'ee argan kana dhugaa rabbi waaqayyo manuma akkanaa kana isaan ga'een jedha rabbi manni kun ciqinciqii isin qabanii akkas godhii waan akkasii kanallee baajata keetillee danquudha fi nama deewansanii miti jechuudha abadan dhugaa waaqayyo jechuudha maaliif gaafa dhugaa dubbatte atillee nama gaarii taata waaqayyo birattis jaalatamta nama birattillee jaalatamta yoo gaafa nama tokko yakkitu ofii keetiillee akka yakkamtuu taate beek waaqayyo birattillee nama birattillee jibbamta waaqayyo birattillee inni jibbamta jechuudha kanaaf waan nama gizee gaarii si hojjeta waan namni gaarii si hojjeta bakka gaarummaa isaatiin jecha nama immoo badaa hojjete bakka badummaa isaatiillee irra gad ejjettaa jechuudha dhugaa dubbachuu fi anodoo waan balleessan yookiin nattis balleessan ta'e maatiin kun irraan darbuuf tasumaayyuu irraan darbuun illuma baasee miidiyaa irratti gadi gabaasa malee irraan darbuuf garuu guyyaa tokko waan badaa isaan irratti sargee hin beeku waaqayyo haa galatoomu ani isaan irratti sarganii hin beekani isaan irratti illee argee hin beeku jechuudha walumaa galatti nulachuu walirratti agarree hin beeknu jechuudha yaa nama hundaa miti ammaan tokko ijoolleen hin jajje araboota hin jajjinii akkasii isaan akkas jechuu danda'u garuu namni ijoollee tokkoo mati hundi keenyayyuu akkuma bifti keenya garagara amalli keenya illee garagara sinii galee kanaaf namni hundi tokkoo miti namni hundi immoo badaas miti namni hundi gaarii miti kanaafuu namoonni hundi isaatu amala garagaraa qaba akkuma bifti keenya garagaraa amala garagaraa qabna jechuudha kanaaf dhugaa dubbachuu fi yaa'u ani waan dhiyaadhee jiruuf illee galuu fi waaqayyoon immoo nama gaarii isaanitti haa qabu akkuma argaa jirtanii iddoon kun iddoon nama uffatatti ganna gahoo saalooniin keenya immoo akkaataa irraafa maaliif hin qoshaasha'u doolleen sirra dhaqxu hin qoshaasha'u jechuudha beektanii bakka xaarii hagas hunda hin qabdu jechuudha walumaa galatti baay'ee mana gaariidha baana garrameedha walii gadi ijoolleenis fiiddee amma soofaa kanatti uffisuuni tokkoffaa hin qoshaasha'u bakka yeruma keessummaan hin dhufti kennu irraa kaasnee qulqulleessine jechuudha garuu nan qulqulleessa kan irraan kaasu jechuudha akkanumatti taa'amne jechuudha akkuma argartanii kunuutu xarabbeessa wal isaatis akkasumattis taa'a wal hundi isaatu jechuudha maaliif bakka namnas walumaa gala namnas taa'u hin jiru iddoo kana keessa nam taa'u hin jiru jechuudha sinii galtee kanaaf baay'ee nama gaariidha baay'ee nama garrameedha waaqayyoon isaan haa eebbisu waaqayyo immoo nama gaariillee isaanitti haa qabu ani waaqayyo nama gaariin isaaniif hawwa dhugaa rabbii jechuudha ani yookiin biraa galeef nama badaa isaaniif hin hawwu nama gaariin isaaniif hawwu maaliif gaarummaa isaaniitiif hin gaarii hawwa malee osoo badaa ta'anii anillee nama badaan isaanii hawwa jechuudha sinii galtee waan nama gaarii ta'aniif anillee waan gaarii isaanii hawwa jechuudha isaanillee akkasuma jedhu bakka baay'ee na eebbisu faamiliin isaanii kan akaakayyuun gara ijoollee kanaa waan hundi isaanii na eebbisu maaliif beektanii baay'ee nama gaariidha anillee bakka akka sarraataan nyaachuun allaalan dhugaa rabbii dubbachuuf ijoollee baay'ee maallaan jiru beektanii araboota hin jejjinii arabni gizee sitti kaa'ate akkasii yoo sitti ka'ee kaa'aateef abbaan ofiitu gaafa namatti kaa'anii sirraan garagalan ishee ati waa balleessinaan jechuudha eenyumtillee sin dhiisu seerri sin dhiisu warri sun sin dhiisu jechuudha garuu gaafa ati gaarii taatee garramee taatee waa hundumaa taatee akkuma namni si jaalatu akkuma namni birattis jaalatamtu kana waaqayyo birattillee jaalatamta jechuudha siigalee kanaaf ofumaa dura dursatti ijoollee keenya gaarii ta'a yeroo baay'ee nakkasisin hin jedha hordoftoota kiyyaa waaqayyoon si waliinis haa ta'u sinillee mana akkanaa waaqayyo isinitti haa qabu akkasuma warra kana immoo galatoomaa jedhaanii ulfaadhaayii urmii keessa isiniif haa dheeressunaa jedhaanii isin jedha hordoftoota kiyyaa akkasuma horoon chaanal kee haaraa taatan sabskraayibii gochuun maamila keenya ta'aa warra taartanis galatoomaa ulfaadhaayii akka viidiyoo irratti deemutti viidiyoo kanaan turtii gaarii isin jaalan isin qaban